am very happy dhugaan isin jedha baay'ee qamadeen jira maal gammadee muna jechuun keessanii noolu carraa argadeen jira carraan argadde akkuma asirratti argitanii carraa kanada argadde alhamdulillah rabbil alamin warna arrabsitanii warri munaati akkasi atakana atakasi jinni jaga warri jettan kuno akkuma asirratti argitan asirratti ilaalaachuudha carraa kan akiti guute hin beeku akiti guute hin beeku beekee hin guunne wallaalee guute jechuudha dhugaan isin jedha gaaf kan hin gammade way warroonni na jala deemtanii muna ati akkasi muna ati akkana maalidha jenereetanii na arrabsitan hedduutu akka gammadee jira anama guutumaan guutuutti jechuudha ofiisini godhee jira maaliifi waan tokko dalaguuf waan tokko bakka tokko ga'uuf arrabanii fudhatta jechanii fudhatta jibbaanii fudhatta jaalalanii fudhatta assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kun jirtu naga keessanii fayyaa keessanii munaan teessan har'a gammachuun ittiin deebitee jirti I am very happy by gammadeen jira alhamdulillah rabbil alamin rabbi kiyya galanni hangayu eddu taka gammadee muna maaliif gammadee kan jettan taate carraa kanata alhamdulillah rabbil alamin ya rabbi galanni si hagam ya rabbi galanni si hagam rabbi akkanama kan taane dagatina rabbiin akkanamaati miti rabbiin akka isinii akka ana akka sanii akka kanaati miti waan hundi harka isa harka jirti taruhi baasulle isa ka itti deebisulle isa ka ajjeesulle isa ka guyyaa qabuufille isa ka duroomsulle isa ka hiyyoomsulle isa ka feemasii taasisulle isa ka hiyyeessa waan qabne taasisulle isa sammuu qabate carraa guute kana an beekeen guunne dhugaan isin jira isuma dhugaa riili ka jedhamsan dhiisuma dhugaa akka afaan ingilifaatti yaa ukaane ka yaa rabbi kiyya beekeen guunne carraa guute ingilifa beekeen guurne afaan oromoo mali afaan oromoo takkittiin beeka afaan oromoo duwwaa takkitti beeka afaan oromoo duwwaa beekuni rabbiin gara si kaasuun hin dageetina rabbiin si sa'aasi hiyyoomsu fi sa'aati si duroomsu hin dagatiin kana ni beekna hundinuu jechuudha qaruu sakandii muraasa keessatti rabbiin godhe haftaamis taasisa yookiin immoo nama jala si oolcha waa hundi nama jechuuni nama jecha namaa obse nama rakkina obse nama beela obse nama dheebuu obse namni bakka yaade ga'uuf nama waa hunda obse jechuudha bakka yaade san qabu carraa meeqa hawaatu ranuti gizee biyya ambaa jiru Ameerika hawina gizee biyya ambaa jiru Awurooppaa Awustiraaliyaa wuna Jarmanii fa Faransaay fa London fa bakki nun hawinin jiru minyootiin kenna jechuudha utoo yaada wanna ta'amu ta'e utoo wanna yaadan godhamu ta'e utoo akka yaannuti nuti hundi kenna akkatti jechuudha mana viillaa fakkaatu keessa galla maal uffata akkamii uffanna caama akkamii uffanna haasa akkamii haasumna makeup yaada minyooti kennan ilaala akka minyootiidhaan garuu ati bakka addunyaa kana yeroo raftu addunyaa kana weeraraa bulta garuu rabbiin halka waa hundi harka isaa jirti waa hundi jechuudha yoo sii katabe immoo si nanqisu wallahi sii katabe taana oto abbaa faati kee asiraante rabbi waan sii katabe san haadhaaf abbaa keetiin dabarsu wallahi dhugaadha irra guddaan keessan amma ati sobdaa mina jechuu dandeessan ani garuu isinin jedheen jira beekeen guunne wallaalee guute isinin jedhe jechuudha wallaalte gaafa waan tokko dalaydu waan gaafa online irratti chaatu guutu gaafa online irratti waan takkatu maal jedhe isin fakkaata mirqaaneetiin fiigee mana namaa dhaqe mirqaane wii kanada harkadhe jedhee mirqaane naa bilbile namichi yeroo tokko naa bilbile afaan amaariffaan beekuu beeka በቃ ትንሽ እኔ መንገዴል ከሄዳለች በቃ አማሪፍ ከይላላ እኔ መንገድ ከሄጀ ከቤቱ ገባ ከዛ ከደወላ ነው ጀደን አማሪፍ ከያቤጋ ዱጉማ የረው ሰንጀቹ የሮ ኢሳና ደወላ ነኔ ስጅራ ካራንጀራ ኡጉሪ ገላጀራ እንደማ የሮ ሁንዳቤካ እኔ ነንዴማ ጋፈጋን እኔ መነገል የሮ መነገሉ ጃርቲ ወይ والله لازم جارتي ወይ ነጥ ዱፌ جارتي وين انت رفته جارتي تم باهت تقبل اي سرا رفتي اسرار انت ليسي برميشا قبل دمت وي هذا تنمو جدي دوغا ربي انا بقى انا ما كم دوغا ربي سين اوف جوجو دونتا نما كم ننقرقار نما كم يو ارك نما دبا غرتني اما جارتي كان كافلان
bakka gaarii irraa yaabbateen darbitee jirti. Wajjumaan dhufne gisee dhufnu bajaajii keessa. Amma bakki kuni bakki isin itti buute kuni bajaajiin hin jiru, gaariin hin jiru. Anaa mi'ee eessa deemtan ayyoo jedha. Akkana ilmoo kiyya bira deemaa jira. Maraafne jette. Kana isin dugdatti baadha. Kanaan isinii qabadha. Meeshaa lama harka of kiyyatti qabadhe. Isin meeshaa irra guddaa ammoo sobuun haraama. Meeshaa irra guddaa ba'aasan ofii baattee an meeshaa lama harkatti qabadhee fi biyyarraa dhufti. Achiin ka deemne ka amma deemne dadhabe amma. Yaa. Amma ka jaartiin tun ofiina dhukkubaa jetti. Midhaan kana baatti. Amma deemne haanalee harka kunna dhukkuba. Jaartiin dhibee isii garaa keessaa qabdi. Amma maal godhe isinitti fakkaatare haasa'u eegale kaaniite. Jaartittillee mirqaante amma maaliif haasofsiisa sa'aatii sanitti akka dadhabbiin sun isirraa galu. Anaan harka kiyya lamaan na dhukkubee jira. Amma gaaf kaanii dandeemee deemuun ayyoo sagaltan namni isin jennaan isaan amma sagaltan jennaan ay mucayyoo ta'e akka ala asiin akkana naan jetti. Lakka isin ollaa keenya galtaniiyyuu hin beekaa baranii baluuni jedhaan. Taateyyuu miti dubbiin naan jetti jaartettee. Anillee bakka rabbiin hayyaati yana taasisee miti milkaa'ee hoon jedhe itti qabsiise hin deemne dhufne. As laala intalli isii mana hin jirtu honooti dhufne. Intalli isii mana hin jirtu dhiirsi isiin jira. Gadaa bilbila isiin bilbila manatti gattee warra ollaa deemte intalli isii jechuudha. Yaa jamaa kana hunda maaliif isiniin jedhe beeytanii? Rabbii keetirraa abdiin kutin. Yoo namarraa abdii kutellee rabbiirraa abdiin kutin. Biyya kana keessatti namni kasi jaalatu yeroo ati mallaqa qabdu qofa. Wallaahi billaahi jechuudha. Isinii hima. Namni mallaqa hin qabne, namni mana hin qabne, namni mallaqa hin qabne, namni mana hin qabne, namni uffata bareedaan uffanne hin laallatamu biyya kana keessatti. Maaliif carraadha rabbii suni ati qabeenya qabaatte, ati dhabde, ati maal taate garuu amala gaarii qabaadhu. Imaana onnetee keessaa qabaadhu. Rahmata nama khayrii namaa yaade namatti sharrii yaade. Gaafa namatti sharrii yaade fuula keessa sitti deebi'a rabbii. Kanaaf jechuudha. Munaan carraa kana argattuuni tokkoffaa maal isinitti fakkaate? Namni kuni walii lama, walii sadi, walii afur. Sammuun ilmi namaa hundi beekaa miti. Sammuun ilmi namaa hundi wallaala miti. Sammuun ilmi namaa hundi gowwaa miti. Bakka waa hedduu jira mitiire? Waa hedduu jira lafa kanarra jechuudha. Uumaan kennan bareechee ka fokkisu jira, ka bareedu jira. Kan mootuyyuu bakka hin jira mitiire? Hundumaa uumama kenna kana rabbiin garagaraa uume. Alhamdulillah rabbil alamin. Uumama kenna kanatu alhamdulillah rabbil alamin kan jenne jira. Ka fayyaa ofiitti shakkara jira. Kama duniyaa ari'u bichaatu jira. Ka duniyaan tuni akka waan irraan dhumneetu jira. Rabbii kee furratti hin dagatini. Ati har'a qabeenyaa qabaatte bor akka waan hin rakkanne sitti fakkaata. Ati har'a yoo biyya namaa jiraatte akka waan bor biyya keetitti deebitee hin rakkanne sitti fakkaata. Har'a yoo mallaqa qabaatte hiriyaa teetta si bira yookiin rakkattee yookiin dhibamtee yookiin biyyatti galtee waan biyya namaa deemtu dhabdee ati biyya namaa kan jirtu maal sitti fakkaatere? Bakka jiruu hundumaa mallayni keessuun harkaan dhabamu. Kanaaf jechuudha rabbii kenna ofirratti dagatuun akkuma waan dhiibnubamne akkuma waan hin hiyyoomanne akkuma duroonnetti akka waan hafnu akkuma mana arabaa dalaynetti akka waan hafnu rabbiin isinti fakkeessi rabbiin si kaasa isin galee. Kanaaf obboleeyyan kee rabbii keessan ofirratti hin dagatinaa. Rabbiin ofirratti dagatuun hin barbaachisu. Si dabarsaa, si hiyyoomsaa, si duroomsaa bakka hin jiraa mitire. Rabbiin kun wallaahi laziim waa hedduu nama agarsiisa. Rabbi waa hedduu nama agarsiisa. Kanaaf alhamdulillah rabbil aalamiin ani gammadeellee hooyeellee bakka gammachuu waan fuudhu wallaahi hin jiraa miti akkanumatti jechuudha. Gaafa waa argattu hin gammade bakka sitti dhagama gammachuu addaatu sitti dhagama dhugaa rabbii dubbatu garuu mootuyyuu jechuudha. Alhamdulillah rabbil aalamiin rabbi kenna waan inni nuu godhe waan inni nuu ta'e hundumattuu shakkaru. Biyya namaas deemtu biyya namaa biyya faranjis yoo deemte ati bakka dalaydeetuma bulta. Biyya kee keessa loo jiraate dalaydeetuma bulta. Biyya araba loo jiraate dalaydeetuma bulta. Maaliif namoonni tokko biyyuma namaa kana kan jibbantu jira.
nam tokko biyya nama kana anama biyya arabaa ta'es biyya kamuu ta'e nan jaaladha dhugaa isinin jedha maaliif dalagoodha dalaguu keen jibbin dalagoo dalay bar huma miti salbaadha inshallah rabbiin keena waan jabaata kulli nu halaafisu nu walti nu haqa biyaada muraada keena nu haguutu wallahi rabbii keessan raabtiin kutuna rabbii keessan galateeffadha يا ربي فيانا كنيتي يا ربي بيانا ما كان أوفته يا ربي فيانا كنيتي تلاقي ما نعرف بس لك والله ما نعرف أنتم فتنا جوتشو وين السينما بي فرنج لو ديم تاتي سينما انت لا تكتمال جالسين فكات بي فرنج ديم ريون إسي سعودي كيس جراني قاف صدر كاسن قافا وان كان فيزا أمريكان وهجل ويعني سعودي ما تيجي سعودي الران سعودي قالتي تركي ديمتي تركي ران أمريكا ديمتي maal jettire gizeen keessan darbee jette insha Allah fayyaa qabaate taanan jaartii mataa arri waggaa 60 wataate humna qabaate taanan umrii naman tarre gizeen hin tarre gizeen eenuma raayu hin tarre alhamdulillah rabbil alamin rabbiin amalee gizeen urraan dabarsine inni fayyaadha rabbi umrii si dheeresse fayyaa si kennan gizeen ken darbe intala san hedduu takka taazabe hedduu takka taazabe biyya keessatti illee waan taate deemte beeyti biyya arabaa sanitti illee waan taate deemte asan namni keenya kun gaafa rakkina keessaa bahu hiyyummaa isaa duuba jirtu saniin dagata anamma yoo rakkina keessa jiraadhe fakkeenyaaf hiyyummaa duuba yoo rakkadhee rakkoo keessaa bahe hiyyummaa tiyessan dagatuun qabu maal keessa darbe maal keessa tarii as ga'e sadarkaa kam keessa darbe bakka kana ga'e jechuun dirqama yaadachuun jechuudha gaafa san nama hubatta kiriyaan ta'e takka yoo rakkatte rabbi isillee rakkoo keessaa baasuu danda'a waan ta'eef ati biyya namaa jiraattee har'a akka nama hiyyoomanne odoo hin taane hiriyaa teessa dirqama yaadatuun jechuudha maaliif isii sanillee rabbi boru kaasuu danda'a waan ta'eef kaleessa akka keessa tarte dagatte hiriyaa gizee biyya arabaa jirtu wajjiin maraatu wajjiin maal fakkeenyaaf amma ijoollee hedduu fudhadhaan keeriyaa fudha keeriyaa nama isii gargaaru jira wallahi namni isii gargaaru jiru keeriyaa jechuudha garuu isii miidhaa guddaa keessa jirti otoo hiriyaa gaarii qabaatte miidiyaa irra baateen buutu isiniifis anaafis siifis warroonni hiriyaa qabna jettanii abdattan garuu kasiduu ka caccabtu kasiduu ka kaatu hedduutu jira hin dagatiin hiriyaa ta'e bor atillee rakkachuu dandeetta bor ati achi biyya arabaa sanitti naftu isir galtee rakkattee jettuun bor biyya namaa deemtee jiraatuu dandeetti takki carraan isii godhamuu danda'a waan ajaa'ibaati gizee tokkotti nama gaarii ture namicha sun rabbi rahmata isa haa godhu nama sakandii takkatti beetasaba ofii nama 14 biyya Ameerikaa baase maalifre rabbiin gante warri sun warra akkamii akka ture nu beeyna malee isin beeytan ila waan carraa akkanaatu jira carraan biyyoota namaa kuni carraa ajaa'ibaatu si darbaa jira yoo rabbiin sii katabamoo sin darbu beek rabbiin sii godhee bakka san ijjatta hoo sin jedhe wallahi lazim sakandi bakka baadiyyaa feete dhoqqe keessa jiraadhu dhoqqe ma feete keessa jiraadha isa magaalaa Finfinnee keessa jirurra isa carraan baadiyyaa keessa jiru carraan isaa baa isin hagalu carraa akkasiitu jira naman tuffatin biyya namaa dalayne argine nutillee naman tuffatina wallahi jijjiirama ilmi namaa video kiyya sumarratti dhaaba hama video biraati walitti deebinuti baay'ee gammade isinillee naa gammada isin jaaladha isin kabajaa ወድሻለሁ ወድሃለሁ የወንዶቹም የሴቶቹም ሁላችሁም ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ እና ሼር ኮሜንት ገመቹ ከናፍ ቀብደን ገመቹ በገመድ በከከነጌት ጀራ እንደገቲና